Waancaa addunyaa Biraazil, Morokoo fi Paraagwaay marsaa mo'anii darbuu biyyoota 16 gaan Jarmanii fi Neezerlaand dorgommicha keessaa ba'aniiru. Leenjisaan Jarmanii Juulian Nagelsmann ammas garicha leensuu itti fufuuf qophiidha jedhani. Dabalata qabna. Imalli milkii Morokoo waancaa addunyaatti fufeera. Waggaa afuriin dura walakkaa xumuraaf ga'uun seenaa Afrikaan waancaa addunyaatiin qabdu kan fooyyessite Morokoon ammas marsaa 16 geettee jirti. Tapha daqiiqaa 120 fudhateen Neezerlaandis waliin morkii jabaa taasisteen duubaaf ka'uudhaan kan qixxaatte Morokoon rukuttaa peenaalitiin 3-2 injifachuun marsaa itti aanuuf dabarte. Neezerlaandisiif taphataan Liverpool Koodii Gaakpoon daqiiqaa 74ffaatti goolii galcheen biyyattii dursa qabsiise. Taphataan Fulaam Isaa Diop immoo daqiiqaa 91ffaatti Morokoo wal qixxeesse. His pass, the header is excellent! And Morocco are back level! Taphni biyyoota lamaanii goolii tokko qixaan goolabamuu isaatiin daqiiqaan 30 dabalamus ammas goolii walirratti galchuu waan dadhabaniif rukuttaa peenaalitii kenname. Neezerlaandis rukuttaa peenaalitii 3 galchuu dadhabde. Justin Kluivert, Quentin Timber fi Somerville gama Neezerlaandisiin peenaalitii kanneen hin galchinidha. Gama Morokootiin Neel El Ayoonii fi Ashraf Hakimiin peenaalitii osoo hin galchin yoo hafan Ismaa'eel Sabaariin rukuttaa peenaalitii xumuraa galchuun Morokoon marsaa itti aanutti akka ceetuuf gargaareera. Waggaa afuriin dura biyyoota akka Speenii fi Poorchugaal mo'achuun waancaa addunyaatiin walakkaa xumuraaf ga'uun seenaa Afrikaan waltajjichaan qabdu kan jijjiirte Morokoon ammas Mohammad Ohaabii jalatti imala gaarii ishee itti fuftee jirti. Leenjichi ga'umsa mul'isneen gareen kamuu akka nu kabaju kan taasisneedha. Neezerlaandis caallee taphachaa turre yaalii goolii hedduus taasisneera. Ga'umsa keenya olaanaan taphannaan eenyulee nu dhaabuu akka hin dandeenye mul'isne. Imalli milkii waggaa afuriin duraa sammuu garichaa jijjiires jedhani. Taphataan ittisaa biyyattii Mazraawunis cichoominaan osoo morkachuu baannee tapha kamiyyuu hin injifanu jechuun garichi murannoo jabaan akka taphachaa ture dubbate. Surely this time for Paraguay. He does score Paraguay's most powerful World Cup results in their history. Chaampiyooniin addunyaa yeroo afurii Jarmaniin immoo Paraagwaayin rukuttaa peenaalitiin mo'amuun dorgommichaan ala kan taates taatee biroo edaatiin biyya sadarkaa fiifaatiin 41ffaa jirtu Paraagwaay Jarmanii mo'achuun marsaa itti aanuuf darbuun deeggartoota biyyattiif gammachuu guddaa kan uumedha. Juliano Encisoon boqonnaan dura Paraagwaay dursa qabsiise. Boqonnaa deebii taphataan Arsenaal Kai Havertz Jarmaniin goolittiin qixxaattu galcheetii ture. Taphichi tokko qixaan xumurame. Daqiiqaa 30 dabalamtee booda rukuttaa peenaalitii kennameen Kai Havertz, Wolfsmaad fi Jonathan Tah rukuttaa galchuu dadhabuu isaaniitiin Paraagwaay 4-3 mo'atte. Jarman erga 2014 waancaa addunyaa fudhattees 2018 fi 2022 taphoota ramadirraa darbuu hin dandeenye ture. Bara kana marsaa biyyoota 32tiin dorgommichaan ala taate yeroo jalqabaaf rukuttaa peenaalitiin waancaa addunyaatiin kan mo'amtedha. Leenjisaan Paraagwaay Gustavo Alfaro ga'umsa taphattoota isaanii dinqisiifatanii tapha dhiibbaan itti hammaate garee cimaa taphattoota ga'umsa olaanaa qabu hammatee fi waancaaf morkatu waliin taphanne. Taphattoonni koos Jarmaniin iddoo banaa akka hin arganne taasisanii turan jedhani. Juulian Nagelsmann lammiileen biyyattii akka ani hojii leenjisummaa garichaa gadhiisuu fedhu garuu hanga federeeshiniin kubbaa miilaa biyyattii na barbaadetti ani turuuf fedhiin qaba jedhan. Leenjisaan dargaggeessi umrii 38 kun waliigaltee hanga waancaa Awurooppaa 2028 garicha waliin isaan tursiisuu qabu. Tapha biraatiin Gabriel Martinelliin daqiiqaa xumuraa irratti goolii galcheen shaampiyooniin addunyaa yeroo 5 Biraazil duubaa ka'uudhaan Jaappaan mo'attee marsaa 16 geette. Kaayisuu Saanoo goolii boqonnaan dura galcheen Jaappaan dursa qabsiisee ture. Boqonnaa deebii Kaarlo Ancelootiin jijjiirraa taphattootaa taasisaniin milkaa'ani. Leenjichi Lukaas Paquetaa baasuudhaan Endriik gara dirree seensani. Kasamiroon goolii qixxeessituu erga galchee booda daqiiqaa 95ffaatti ture kubbaa Bruno Gumurish mijeesse Gabriel Martinelliin goolii galcheen biyyi isaa marsaa itti aanutti akka dabartuuf kan gargaare. Biraazil tapha mo'anii darbuu waancaa addunyaatiin duubaa ka'uun yoo injifattu kan Jaappaan injifatte kun waggaa 24 booda kan jalqabaati. Yeroo 5 shaampiyoonii addunyaa kan taate Biraazil erga bara 2002 shaampiyoonii taatees waancaa addunyaa fudhattees yeroo tokko qofa 2014tti yeroo ofii isheetii dorgommicha qopheessite walakkaa xumuraaf kan geettedha. Yeroo 4 nuusa xumuraa irratti hafte. Guimaraes. Castro, what a ball, Martinelli! Brazil are heading through to the round of 16. Waancaa addunyaa kanaan har'a Cote d'Ivoire Norway waliin France Sweden waliin taphatu. Galgala sa'a lamarraa eegaluudhaan bakka buutuun Afrikaa Cote d'Ivoire Norway waliin taphatti. Emery Faye kan leenjituu Cote d'Ivoire ramaddii 5ffaan qabxii 6 walitti qabachuudhaan sadarkaa lammaffaan dabarte. Waancaa addunyaa seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf marsaa mo'anii darbuuf kan geette Cote d'Ivoire taphattoota dargaggeeyyii kanneen akka Yaan Daamandee fi Amad Diyaalotti abdattee jirti. Waggoota 28 booda waancaa addunyaatiin
waancaa addunyaatiif kan dabarte Noorweey ramaddii 9ffaarraa Firaansitti aansuudhaan qabxii 6 sadarkaa 2ffaan dabarte. Tapha Firaans Afriifii tokkoon mo'atan irratti taphattoota ciccimoo biyyattii Erling Haaland fi Martin Odegaard faan boqonnaa kan kennan leenjisaan Noorweey Stal Salbaken har'a garee cimaa qabachuudhaan dhiyaatu jedhamee eegama. Halkan sa'a 6 irraa eegalee tilmaama shaampiyoonummaa kan argatte Firaans Swiidin waliin taphatti. Firaans taphoota ramaddii 3 injifachuun yoo dabartu Swiidin immoo qabxii 4 sadarkaa 3ffaan biyya goolabdeedha. Gara halkan sa'a 10 irraa eegaluudhaan qopheessituun dorgommichaa Meksikoon Ikwaador waliin taphatti. Enzo Maresca leenjisaa Manchester City ta'uudhaan qacaraman. Waggoota 10 booda Manchester City kan gadhiisan Pep Guardiola bakka bu'uun kilabicha ni leenjisuuf qacaramaniiru. Maresca kanaan dura bara 2023 Manchester Cityn yeroo waancaa 3-1tti fudhatee gargaaraa Pep Guardiola ta'uudhaan hojjechaa turan. Kanaan dura bara dorgommii 2021 leenjisaa garee umrii 23 gadii kilabichaa ta'uudhaan waancaa Premier League 2 Manchester City waliin argataniiru. Erga Manchester City waliin gargar ba'anii booda Leicester City gara Premier Leaguetti guddisanii san booda Chelsea kan leenjisan Enzo Maresca amma garee isaatti deebi'uudhaan walii galtee waggaa 3 hanga bara 2029 mallatteessanii. Leenjisicha argachuuf Manchester Cityn beenyaa paawundii miliyoona 17 Chelseaf kafaluu Sky Sport gabaaseera.